Harka fuudhaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha oduuwwan wayitaawoo yeroo kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa dursa oduu ijoo. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa waraana faashistii Abiyyi kan barcuma aangoo nama dhuunfaa tiksuuf bobbaatee hawaasa nagaa dabarsu waliin taasisuun injifannoo culuqaa galmeessuu ifoomse. Raayyaan ittisa biyyaa Impaareetti ammoo ibsaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaa baaseen qondaalota waraanaa haaraa leenjisee bobbaasuu ifoomseera. Gabaasa bal'aa qopheeffanneerra kan balballoomsinu ta'a. Namni jaalallee isaa ajjeesee tooftaa addaan shamarree qorattuu yakkaa taateen to'atamuun dhagahame. Taateen bahaa Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaatti raawwatame kun hojii basaasaa waggoota dheeraa booda milkaa'ee jedhame. Namni kun jaalallee isaa ajjeesee jalatti awwaaluun waggootaafis miliqee akka ture gabaasni arganne ni ifoomsa. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa qopheeffanneerra kan isin biraan geenyu ta'a. Mootummaa Itoophiyaa waliin bifa haaraan muddama keessa kan gale TPLF waamicha marii gamtaan Afrikaa taasisee akka fudhatu beeksise. TPLF kana kan beeksise ibsa kaleessa Amajjii 31 bara 2026 baaseen yommuu ta'u, gamtaan Afrikaa haala naannoo Tigraay keessa jiru mootummaa federaalaa fi TPLF hammeessuurraa akka of qusataniif waamicha dhiyeesse akka fudhatu marii gamtaa Afrikaa jalatti hoogganamu akka fudhatu ibseera. Gama biraan haleellaa diroonii naannichatti raawwateen yoo xiqqaate lubbuun nama tokko darbuun gabaafame. Odeeffannoo bal'aa arganne kan balballoomsinu ta'a. Haleellaa Israa'eliin Gaazaatti namoonni hedduun du'uu hordofee Masrii fi Kaataar ibsa baasan. Haleellaa qilleensarraa Israa'el sanbata darbe Gaazaa irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 32 du'uu aanga'oonni gabaasaa jiru. Dhaabbanni ittisaa siivilii kana maasiin geggeeffamu namoota du'an keessatti daa'immanii fi dubartoonni akka heddummaatan ibseera. Muddama bahaa giddu galeessaa kanatti gabaasa bal'aa qopheeffanneerra kan balballoomsinu ta'a. Iraan humna waraanaa biyyoota Awurooppaa shororkeessummaan farrajuun haaloo bahuu jirti. Iraan humna waraanaa biyyoota gamtaa Awurooppaa gareewwan shororkeessotaa jechuun farrajuuf akka jirtu beeksifteetti. Teheraan kana kan beeksiftee gamtaan Awurooppaa humnoota Iraan eegdota warraaqsa Islaamaa ta'an jedhamuun beekaman shororkeessaa jechuun farrajuu hordofeetu. Kanas ni dhageessu. Odeeffannoo wayitaawaa Impaareetii Itoophiyaa fi Oromiyaa keessaa argachuuf turre YouTube chaanalii kana subscribe, like, share taasisaa jechaan gara oduu bal'inaan qopheeffanneetti isin dabarsa. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa waraana faashistii Abiyyi kan barcuma aangoo nama dhuunfaa tiksuuf bobbaatee hawaasa nagaa dabarsu waliin taasisuun injifannoo culuqaa galmeessuu ifoomse. Gama biraan raayyaan ittisaa Impaareetti immoo ibsa karaa miidiyaa hawaasummaa isaa baaseen qondaalota waraanaa haaraa leenjisaa ture eebbisiisuu ifoomse. Guyyaa kaleessaa kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Jajuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa loltoota bilxiginnaa waliin geggeesseen 6 irraa ajjeesuun 5 ammoo madeessee warra hafte achi keessaa ari'ee baaseera. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adulaalaatti mooraa waraanaa bilxiginnaa argamu haleeluudhaan loltoota bilxiginnaa 3 battalatti ajjeesuun 4 ammoo madeessuu ifoomse. Haleellaa WBO'n taasise kanaan waraana sirnichaa rifaatuu hamaa keessa seenuudhaan sa'aatii dheeraaf dhukaasaa turuu gabaasni bahee ni agarsiisa. Kunis kanaan jiru raayyaan ittisaa Impaareetti ibsa karaa miidiyaa hawaasummaa isaa baaseen qondaalota waraanaa leenjisaa ture eebbisiisuu ifoomse. Sagantaa eebbaa kanarratti qondaala raayyaa ittisaa Impaareetti Birgaadeer Jeneraal Yohaannis Mokonnin humni eebbifame kun faayidaa biyyoolessaa eegsisuuf gahumsa qabaa jedhaniiru. Leenjifamtoonni kunneen kutaalee waraanaa hunda keessaa filamuun baatii afuriif leenji'aa turuu kan ibsan qondaalli waraanaa kun dhimma nageenyaa fi tarsiimoo biyyoolessaa loltummaa idilee fi al-idilee akkasumas amaloota waraanaa fi kanneen kana fakkaatanitti leenjiin kennamuufis gabaasni kun ni eera. Namni jaalallee isaa ajjeesee tooftaa addaan shamarree qorattuu yakkaa taateen to'atamuun dhagahame. Taateen bahaa Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaatti raawwatame kun hojii basaasaa waggoota dheeraa fudhatee jedhame. Namni kun jaalallee isaa ajjeesee jalatti awwaaluun waggootaaf miliqee ture. Taateen kunis fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa ajaa'ibuudhaan namuu waliif qooduun ijoo dubbii ta'ee irratti dubbatamaa jira. Gabaasaleen bahan akka agarsiisanitti saajinsi hedduu kaasa'uun ogummaa ammayyaa fi beekumsa xiinsammuu fayyadamuun nama yakka ajjechaa raawwate kana to'annoo jala oolchuutu himame.
Saajin olaanaa Sinidduun qorattuu yakkaa qajeelcha poolisii magaalaa Dirree Dhawaa yoo taatu dhimma namicha jaalallee isaa ajjeesee dhokate kana miidiyaa hawaasaa irratti erga argiteen booda hordoffii eegalte. Sana boodas nama jaalallee barbaadu fakkaata jechoota jaalaa itti dubbachuun itti dhiyaatte. Suuraawwan babbareedoos erguufii jalqabde. Boodarra erga jaalalaan jilbeenfachiiftee booda nama kana qaamaan arguuf beellama akka qabatte odeeffannoon arganne kun ni ifoomsa. Namicha kanaan dura jaalallee isaa ajjeesee jaalallee biraa argadha jiree wayitinni gammachuun guutame gara ishee dhufuu to'annaa jala akka oolu taasisu gabaasaaleen bahan addeessaniiru. Hojii fakkeenyummaa ajaa'ibaa qabu kanaanis fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa Saajin Sinidduu kaasa'uun ajaa'ibsiifataa fi badhaafamuu akka qabdus gaafataa jiru. Oromiyaa keessatti miidhaan shamarra gahuu daran yaaddessaa ta'aa dhufu gabaasaaleen dhiyeenya kana deddeebiidhaan bahan ni addeessu. Mootummaa Itoophiyaa waliin bifa haaraan muddama keessa kan gale TPLF waamicha marii gamtaan Afrikaa taasisee akka fudhatu beeksise. TPLF kana kan beeksise ibsaa kaleessa amajjii 31 bara 2026 baaseen yommuu ta'u, gamtaan Afrikaa haala naannoo Tigraay keessa jiru mootummaan federaalaa fi TPLF hammeessuurraa akka of qusataniif waamicha dhiyeesse akka fudhatuu fi marii gamtaa Afrikaa jalatti hoogganamu akka simatus ibse. Gama biraan haleellaa diroonii godina giddu galeessaa Tigraayitti raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun nama tokko darbuun gabaafame. Naannoo Tigraayitti raayyaa ittisaa fi humnoota Tigraay gidduutti walitti bu'iinsii fi muddamni bifa haaraan ka'uu hordofee durataan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahammud Ali Yusuf mootummaan federaalaa fi TPLF naannicha keessa jiru akka isaan yaaddessee fi mootummaan federaalaa fi TPLF dubbii hammeessuurraa akka of qusatan gaafa amajjii 30 bara 2026 ibsa baasaniin waamicha dhiyeessanii ture. TPLF ammoo waamicha Koomishiniin Gamtaa Afrikaa dhiyeesse kana akka fudhatu ibsuun rakkoo isaa fi mootummaa federaalaa gidduu jiru furuuf mariin filannoo isaa jalqabaa akka ta'e beeksise. Muddama jiru tasgabbeessuun mariin akka taasifamuuf waamicha dhiyaate TPLF ni simataa jira xalayaan bahe kun. Dabaluunis TPLF marii Gamtaa Afrikaatiin hoogganamuu fi kaayyoon isaa nagaa buusuu walamantaa cimsuu fi araara fiduu ta'e kamiyyuu akka fudhatu eere. TPLF marii dhugaa hammataa ta'ee fi bu'aa irratti xiyyeeffate irratti hirmaachuuf qophiidha. Akkasumas waliigalteen Piriitooriyaa bifa guutuu ta'een akka hojiirra oolu gamtaan Afrikaa akka deeggarsa godhu ni abdannaa jira ibsi TPLF bahe kun. Gama biraan ammoo bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay haleellaa diroonii kaleessa amajjii 31 bara 2026 raawwatameen akkaan balaaleffateera. Biiroon Kominikeeshinii naannoo Tigraay haala yeroo ammaa nicha keessatti deemaa jiru ilaalchisuun ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti baaseen haleellaa diroonii geggeeffameen lubbuun namaa fi qabeenyarra miidhaan gahuu ibsuun haleellicha isa balaaleffate. Haleellaan diroonii godina giddu galeessaa Tigraay magaalaa Intichoo fi naannoo ganda Baataa jedhamutti geggeeffameera. Haleellichi kan irratti geggeeffame konkolaataa Ayisuuzuu meeshaalee nyaataa fe'an lamarratti. Kanarraa kan ka'e konkolaachisaan tokko yoo du'u gargaaraan isaa miidhaan cimaa irra gaheera. Bulchiinsi yeroo Tigraay haleellaa hamaa namoota nagaa irratti geggeeffame cimsee balaaleffate. Maatii miidhamtootaaf gadda keenya ibsuu barbaanna jajjabina hawwinaaf jechuun uummanni yeroo sochii taasisuuf eeggannoo cimaa akka godhu akeeke. Barreessaan dhaabbataa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees muddama kaaba impaayiriitti uumame itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu ifoomsan. Ibsi dubbii himaa barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irraa haala Itoophiyaa irratti kenname akka jedhutti barreessaa olaanaan dhaabbatichaa muddama mootummaa federaalaa fi garee TPLF gidduutti deebi'ee bifa haaraan ka'ee itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran eera. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti wal dhabdeen hammaachuu walii fi walitti bu'iinsi mudachuu gabaasaalee ba'uu hordofee yaaddoo qabaachuus ibsaniiru. Haalli nageenyaa hammaataa dhufe kun lammiilee nagaa balaadhaaf saaxiluu fi naannoo durayyuu saba walitti bu'iinsaa gaaga'amni guddaan irra gahee duraanuu kan hammeessu ta'uu akeekkachiiseera. Naannoon sun gaagama waraanaa waggaa 2 irra gaheera damdamachuu waggoota dheeraa kan itti fudhatu ta'ee utuu jiru haala sana hammeesse deebi'ee akka uumu taasisuun waan hin malle jedhe dhaabbatichi. Guuterees ibsa karaa dubbii himaa isaaniitiin kennaniin Tigraay keessatti taateewwan tibbanaa mudataa jiran ilaalchisee baay'ee yaaddoo qabnaa jedhaniiru.
Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii tattaaffii nagaa Itoophiyaa keessatti taasifamu deeggaruuf kutannoo qabaachuu isaa irra deebiin kan mirkaneessan barreessaa olaanaan dhaabbatichaa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi michoota naannoo waliin haala muddamni uumame kun deebi'ee tasgabbaa'uu irratti walitti dhiyeenyaan hojjechuuf qophii ta'uu ifoomsan. Barreessaa olaanaan dhaabbatichaa gamtaa Afrikaa fi michoota naannoo waliin ta'uun nagaa naannoo Tigraayitti akka bu'u gargaaruuf qophii ta'uu isaa irra deebi'ee akka ibsu ibsi bahee kun addeesseera. Israa'eliin Gaazaatti namoonni hedduun du'uu hordofee Masrii fi Kaatar ibsa baasan. Haleellaa qilleensarraa Israa'el sanbata darbe Gaazaa irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 32 du'uu aanga'oonni naannoo beeksisaniiru. Dhaabbanni ittisaa siivilii kan Hamaasiin geggeeffamu namoota du'an keessatti daa'immanii fi dubartoonni akka heddummaatan ibse. Itti dabaluudhaanis haleellaa xiyyaaronni waraanaa raawwatan keessaa tokko dunkaana buufata buqqaatota magaalaa kibba Kahan Yunus jedhamu keessatti argamu barbadeesse. Lammiileen Filisxeem dhukaasa dhaabuu marsaa lammaffaa jaarsummaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp onkololeessa darbee jalqabee erga hojiirra oolee as haleellaan amma raawwatame kun baay'ee cimaa ta'uu ibsaniiru. Waraanni Israa'el gama isaan haleellaan hedduun raawwatamuu kan mirkaneesse yoo ta'u kunis isaa Hamaas jimaata darbee waliigaltee kana cabsuu isaa ibseef deebii kennuufidha jedhame. Israa'el fi Hamaas lamaan isaaniiyyuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga bara darbee hojiirra oolee as cabsuun waliigaltee isaanii walmachaa jiru. Ibsi raayyaa ittisaa Israa'el fi tika biyyattii baasan akka jirutti Israa'el bakka ajaja waraanaa afurii fi bu'uuraalee shororkeessummaa lafa jalaa bahar Rafaa keessan irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa raawwatteetti. Akka ibsichaatti dabalataanis bakka kuufama meeshaa waraanaa bakka meeshaa waraanaa itti qophaa'anii fi bakka rokkeettiiwwan Hamaas haleellaa raawwatan lama kan giddugala Gaazaa keessatti argaman fa'aatti haleellaa raawwatte. Iraan humna waraanaa biyyoota Awurooppaa shororkeessummaan farrajuun haaloo bahuuf jirti. Iraan humna waraanaa biyyoota gamtaa Awurooppaa gareewwan shororkeessitotaa jechuun farrajuuf akka jirtu ifoomsiteetti. Teheraan kana kan beeksifte gamtaan Awurooppaa humnoota Iraan eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan jedhamuun beekaman shororkeessaa jechuun farrajuu hordofeetu. Biyyoota Awurooppaa humna waraanaa shororkeessaa jedhanii farrajan kana Iraan haaloo bahuu barbaaddi humna waraanaa isaanii galmee shororkeessummaadhattis galmeessuuf jirti. Dubbi himaan paarlaamaa Iraan kan ta'an Muhammad Baaqar Qaliibaaf dilbata amajjii 31 akka ibsanitti Iraan humna waraanaa biyyoota gamtaa Afrikaa gareewwan shororkeessotaa jechuun farrajuuf akka jirtu ibsuu isaanii maddi oduu Reuters gabaaseera. Mormii hidhatee tureen humnoonni nagaan hedduu du'uu hordofee gamtaan Awurooppaa hariiroo Iraan waliin qabu irratti jijjiirama guddaa taasise. Kunis humnoonni nageenyaa biyyattii tarkaanfii humna namoota nagaa hiriira ba'aa irratti fudhate jechuun humnoota eegumsa warraaqsaa Islaamaa Iraan shororkeessaa jechuun farraje. Hiriira mormii raayyaa torbanootaaf geggeeffameen tarkaanfii humna nageenyaa fudhataniin namoonni nagaan kumaan lakkaa'aman du'uu mootummaan biyyattiiyyuu gabaaseera. Mootummaan Riippaabilikaa Islaamaa Iraan erga bara 1979tti warraaqsa uummataan aangoo qabatee as tarkaanfii humnaa cimaa akka alanaa hiriirtota irratti fudhatee hin beeku. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee kana gammachuun hordoftan ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.